Siloni kabarre gafas kunne tarre gafasun kabarre arralle jarjarre rakko haysa banan senina garre lubun duan oltu asturre otu turre addunyan dumtuudha namurratti warre isi dumtuuta naaftiin keenya gurgurre dandiirra goggorre akkan dogongorre cimseensi dhammadda kayrooto yaa garre narraan ta'in gurre fakkaattee hundatti lubbuun to'a baatu fidaa diin irratti biiftuu baatee yetuus rabbi baasee ibse urree rooban qabnes isaan irraa kaasee boollaa ol nu baasee gabroonfataa yaase biyyoota teenya irratti abbaa nu taasise nagaan jiibsee kaasee baasee nu deebise sodaa isaa malee tambir nurraa buuse shukrii isaa baay'ise galchaaf kulla waqtiin lubbuun to'a baatu fidaa diin irratti Rabbi gonfarfadha waan hunda jaalchise umrii nu dheereyse kan nu jiraachise waggaadhaan naanneyse waliin nu deebise waan hedduu mul'ise waan hedduu deemsise waa hedduu ceesise waa hedduu teeysise isaa ciibsee kaase nafsee teessifteeyse ijaan si garsiise nasriis jiraachise malee akka keetii hedduu godaansise osoo jehu ciibsee keeysaa baasee nabse buloon irraa yaasee qabrii geeysee ciibse atiisa ciifteeysaa sin sumimmee nabseen eenyuu hin bahu qabrii jibbee deeysee rabbii keeysa ciibsee guyyaa tansaa geeyse osoo as jirtanii ibtoo addaa nabse eegii lubbuun baatee deeytee hokkee geeyse eegii lubbuun baatee deeytee hokkee geeyse toobaan sin fayyaddu duraanus teeteyse oolaan guyyaa nabseen baatu ol mellatte lubbuun to'a baatu fidaa diin irratti duriis numaan booyaa har'aas numaan booyaa walleen hin maradhe meemaaltu naaf ta'a kophaatoo rakkadhe meemaal kootiin ta'a gaaf dur rakkoo sabaa lallabee haasawaa biyyayyuu yaachise wajjiinis yaaddawa saniif herreebame biyyarrallee bahaarraas rakkoo diiniin kophaa taa'ee booya namuun irradhiisee ofirraa buusee ba'a rakkoo keeysaa banaan duriis balloo fawwa rakkoo keeysaa banaan duriis balloo fawwa rakkoo keeysaa banaan yoom diinii yaaddawa kansaa irraan dawa dibdee dhiisinatti lubbuun to'a baatu fidaa diin irratti yaa rabbii kiyyamee hammaan kootiin taham kophaa dhukkubsaddeen holladhee leeydaa barbaadeetiin dhabee dibdee tootiif dawaan rakkadhee singadhee mee mala naaf dawaan osoon jarkii darbee biyyaan bahin duwwaan yaa quwwaa ofuwwaa eeysa hottee atiin lubbuun to'a baatu fidaa diin irratti rabbii qoonaaf ta'ee sumaan namaaf taham waan biraan barbaadu nasree diinii nawwaa rakkoo diin arkeetiin tolchuu dhabee quwwaa kannaaf tumsuu dhabee mataan seenee bowwaa daandiin bahuun dhabee hanqarree keeysaa booyaa waywaa taqoo laalte heenaan hin jehin quwwaa yoo ol taane quwwaa harkanna rabbirraa yookaan deebuun gallaa nasriin baanu dharraa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أكم يرتنوا بلوان كينا كيري دا الحمد لله بقى جراتني بقى ربي نقها ولين ديب سجنة كانت أنسونكم بكمو baroomsi keenya ka guyyaa har'aa seenaa sahaabdotaati. Innis seenaa Usaamaa binu Zaydiiti. Kaleessa akkuma beekamu seenaa abbaa isaa barannee Zaydi ilma Haarisaadha. Har'a immootu seenaa ilma isaati jechuudha. Seenaa ilma isaati. Kitaabni akkasitti tartiiban nuu fida.
akkasuma deemna duuba Usaama bin Zayd radiyallahu anhu wa ardaahu rabbi isarraa haa jaalatu sahaabbicha nabii kennaati duuba kaleessaa gizee seenaa abbaa isaa dubbannu abbaa isaa nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam ni jaalata akkaan jaalata waan itti qixxeeffatu hin qabu akkuma san ilmoo isaallee jaalata akkuma san ilmoo isaallee jaalata duuba umar waan jedhe inna abaa usaamata kaana ahabba ila rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam min abiika wa kaana huwa ahabba ila rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam minka ilma isaa abdallaahidhaan akkana jedhe umarul faaruq radiyallahu anhu gaafa agartee qooda kennu umar usaama binu zayditii fi 4,000 kennee ilma isaa abdallaahidhaaf 3,000 kenne achi ilmi isaa abdullaahi waan jedheen yaa abboo kiyya yoo darajaa ka walirra qabeen naftaatu taate ati abbaa isaatirra jabaadha anilleen agartee usaamarra jabaadha maaliif wal nu dabarsitaa jedhee gaafate achirratti umar dubbii kana dubbate abbaan isaallee narra caalaadha jedhe nabiin rabbii anarra isa jaalataa jedhe abbaa isaa zaydin ilmi isaa usaaman kunillee nabii rabbii biratti sirra isartu irra jaalatamaadha jedhe nabii rabbii biratti nabiin sirra isa jaalataa jedheen duuba inna abaa usaamata kaana ahabba ilaa rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam min abiika akkana jedheen abdallah ilma umariitiin umar wa kaana huwa ahabba ilaa rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam minka abbaan isaa agartee irra jaalatamaadha abbaa kan keetirra ufuma itti baana umar usaamalleen sirra jaalatamaadha sirra nabii rabbii biratti akkana jedhee dubbii kana ibseef dhugumaan akkasi dubbiin homa jirutu akkasi homa jiru ibse umar nabiin kenna akkaan jaalata agartee usaama ilma zaydi duba waan jedhan usaaman ilma zaydi kun haati isaa eennu ummu eymani ummu eyman eennu ummu eyman abbaan nabii kennaa abdallaahin gaafa du'u gabrittiin inni qabu isii tanaa fi haadha isaatii fi haadha nabii kennaa aamina akkasuma duuba horii waa xiqqashoo wayii dhiisee biraa du'e abbaan du'ee achirraa haati isaallee eega nabii kenna deettee nabiin amata 6 ga'ee duute gaafa isiin duute nabiin kenna eenyu harkatti deeffame ummu eyman tan harkatti deeffame namni nabii kenna guddise eenyu ummu eymani gama kanaan duuba agartee isiin tuni haadha nabii kennaa jedhamti nabiin akkanatti faarsa akkanatti kabaja baqiyyaa abbaa kiyyaa jedha haftuu abbaa kiyyaa jedhen nabiin alayhi salaatu wassalaam isii tana akka malee jabeeffata duuba ija agartee ka haadhatiin laala haadha isaa osoo hin beekinuu biraa du'e namni agartee ka harkatti hafe gaafa haati madiinatti duute madiinarraa qabattee namni agartee makkattiin gale ummu eymanii tana gama kanaallee nabiin kenna agartee kanaafillee akka malee jaalata usaama ilmoo isiiti gama biraatiin immoo zaydi gaafa agartee gabrummaa keessa jiru nabiin kenna bilisoomsee ilmoo godhate zaydii ilma muhammadii jedhaniin gama kanaalleen agartee nabiin kenna gama abbaa isaatilleen akkana isa jaalata usaaman bifa lachiinuu nabii kenna biratti akka malee darajaa qabaataadha akka malee jaalatamaadha duuba nabi muhammad waa hedduuf isa jabeessa haala kanatti osoo jiru usaamaa binu zaydi jaalala nabiin isaa qabu yeroo himan gaafa tokko sooressi warra agartee kaa qureeshii tokko qabaatan ganda sanii jechaadha deemee biyya yeman kana dhaqee huccuu mootummaa warra yemanii gaafa san godhattu irraa bitee gadiin dhufee nabii kennaaf kenne nabi muhammad huccuu mootichaa ka inni irraa bitee fide san gaafsan inni hin islaamoyne irraa fudhachuu dide mallaqaan na gurguri jedheen mallaqaan itti gurgure dirhama zahabarraa ta'ee 50 itti gurgure kana jechuun akka malee qaali waan hagana gahuun bitan jechuun gaafsanitti dhiisii har'allee agartee mallaqni hagasii qaali duuba akkasin nabiin kenna irraa bitate
huccuu mootii warra yemanii ka bitate san guyyaa takka callaa godhatee achi booda fuudhee Usaamaaf kenne. Jaalala isaa qaburraa nabiin alayhi salaatu wassalaam. Usaaman huccuu nabiin kenne isaa kenne huccuu mootii yemanii godhatu ka namni biraa godhatuu hin dandeenye qaalii san godhatee jidduu saahibban isaatii fi jidduu ummata muhaajirtootatii fi ansaaraa jidduun deema. Kuni jaalala agartee Usaamaadhaaf nabiin kenna qabu jechu. Akka malee jaalata jedhan duuba. Hedduu jaalata nabiin alayhi salaatu wassalaam Usaamaa kana jechu. Akkuma san duuba Hasanii fi Huseen ilmaan Aliyyi nabiin kenna jaraaf akaakoo tahaa. Jaraan waliin guddate Usaaman. Jaraan waliin guddate. Dirra isaaniiti. Gizee waliin deeman Usaaman kun nama gurraacha jedhan. Akka malee afxana la'anfi jedhan. Akka malee agartee kaa gurraacha inni kun funyaan isaa kunillee agartee kaa akka funyaan warra Arabaa kanaa miti. Haala kanaan haadha fakkaata. Haadhatu Habashaadha. Ummu Ayman warra Habashaati. Akkasi gurraachata kanumaan waliin nabiin kenna wayta jarri reebbattee dhuftu agartee ka akkasi fuudhee Usaamallee uf dura kaayee jarallee akkasi kaayee akkasi deeman malee addaan hin laalu. Bifa kana irratti guddise. Akkuma kalee waytii seenaa abbaa dubbannu haga tokko keessa baane gaafa tokko inni gufatee agartee dhiigee jennaan dhiiga irraa bahe kana nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam Aishaadhan irraa haqi jedheen. Aishaan ufumaa hadiisa kana nu himti waytii irraa haqu agartee ka ani harkumaanin akkanatti irraa haqee jette agartee wayin qabdee nabii kenna dubbiin sun isa quubsuu diddee gabbu'ee afaan isaatiin agartee ka irraa xuuxee tufee jette akkas irraa godhaa jette duuba. Kuni jaalala agartee ka akka abbaan ilmoo qabutti agartee ka namaa qaban ilmoofuu abbaan gariin akkanatti yaadu jechuu duuba. Akkatti jaalata nabiin alayhi salaatu wassalaam. Hedduu isaa kana jaalata. Duuba Usaaman haala kanarratti harka nabii kennatitti guddifame akka maatii nabii kennatitti ilaalama. Abbaan isaallee akkasuma haala kanaan osoo jiran lolli Uhudii dhufe. Gaafa lolli Uhudii dhufeetiniin jedhe Usaaman nama xiqqasha deemuu fedhe nabii kennan waliin nabii jalaa hafuun feene. Yeroo ka'anii bahanii magaalaa Madiinaa cinaa gahan ijoollee xixiqqashoo waliin deemte maraa nabiin kenna ni dachaase. Dacha'a jedheeni warra xixiqqashoo lolan gahin ka umriin isaanii ganna 15 gadi ganna 14 gadi warra xixiqqashaa kanniin nabiin ni dachaase. Warra tokko tokko ka agartee nama tokkoof gaafas nabiin kenna hayyamee micaa tokkoof jennaan ka biraallee dhufee yaa nabii kenna bar an isaayyuu ni dandaha isaayyuu lafaan dhahuu dandaha isaa hayyamteetiniin na dhoowwitaa jedheen. Wal'aansoo wal qabadhaa jedheen nabiin alayhi salaatu wassalaam. Wal qabannaan kun lafat darbe akkasi hayyamee fi kanaalleen deemi jedheen nabiin. Warra garii ka akkasitti hayyameef ni jira gaafa duula Uhudii keessatti. Amma Usaamalleen deemuu fedhe duuba. Dhufee ol diriirfatee kottee lukaa kanarra dhaabbatee akkasitti ol dheeratee akka nabiin isaa hayyamu barbaade. Nabiin ni dide jedhan. Ni deebise duuba gaafa san. Haala saniin duyda duuba deebise. Baay'ee qalbii cabee booye jedhan Usaaman. Akkamitti alaabaa nabii jalatti osoo hin lolle hafa jedhe. Hedduu qalbii cabee. Lolli Uhudii akkasitti ni dabre akka isin beeytan seenaa isaa dheerumminna isaa sanii waliin. Eeganaa duula kandaqiitti dhufe. Duula kandaq jedhanii ni beeytanii. Ka rabbiin agartee duula ahzaabii. Ka ummanni Qureeshii waraana akkuma agartee 4 qabatanii dhufan. Warri Gatfaan illee akkasit dhufe. Yahudalleen itti dabalamtee walii galatti 10,000 akka sanitti kaafirri wali qabamee gad dhufe. Magaalaa Madiinaadhaa marsuu fedhan. Guutumatti Madiinaa tana agartee gaafa san nama muslimaa ka achi keessa jiru fixanii nabii kennallee ajjeesanii islaamummaa tana awwaaluu barbaade gaafa san. Warri mushriktoota hedduminna sanii wanni akkasit dhufaniif. Sahaaban nabii kennaa nama 3,000 caaltu. Walumaa galattuu namni islaamahee beeraa ujoollee walitti qabanii yoo kalakkaa hantaate nama 10,000 gahu jedhan gaafa san. Walumaa gala nama islaamahee yoo lakkaan mana manaan
maatii isaa waliin walitti qabanii akkasin lakkaa'anuu namni hagasin gahu jedhan gaafa duula kandaqi. Waraanni isaanii qophaa'ee dhufe hoo waraana 10,000 bakki inni itti dhufellee ganda isaanii keessatti achitti dhufe duuba. Yeroo kana Salmaanul Faarisiin radiyallahu anhu ardaahu mala baase duuba. Osoo waraanni makkarraa ka'ee socho'ee hin dhufin oduun duratti dhufte. Abbaas abbeeran nabii kennaa islaamahee islaamummaa isaa dhoyfatee makkaa keessa taa'ee waan achi keessaa deemu kana gara nabii kennatitti erga. Hojiin isaa akkas ture. Yeroo isaan qophaahan akkaataa isaan itti qophaahanii fi waan cufa godheeti agartee nama erge daddafee. Namni ergan sun duratti dhufee agartee Madiinatti dubbii kana nabitti hime. Nabitti himnaan nabiin sahaabaa isaa mari'achiise. Nama hagoo nama marallee mari'achiisanii warra munaafiqa keessa jira gaafsanillee warri dubbii dabarsu. Achii Salmaanul Faarisii waan jedhe yaa Nabi Muhammad nuti yeroo Faarisiin keessa jirru waraanni Faarisii yeroo waraanni biyya birootii dhufee nu dha'uuf deemu akka magaalaa teennatti nutti hin seenne awwala hallayyaa qonnaa jedhe. Akka waraanni sun akka dhufee nutti seenuu hin dandeenye. Kanaafuu osoo waraanni sun as hin geenne magaalaa Madiinaadhaa tana hallayyaadhaan haa marsinuu jedhe. Haa qonnuu jedhe agartee hallayyaa itti. Dubbii kana nabiin kenna fudhatee sahaabaa lafa addaan qoodanii kallattiin namni seenuu dandahuunu kallattima takka jihaa saniin qotu seenan. Haga waraanni asin gahinitti agartee qotanii hallayyaa san baasan guddaa ka haga biraa gahu ka fardi dabruu hin dandeenye ka luyti namaallee dabruu hin dandeenye yoo akka dildilaatitti waa kaayatan malee. Bifa kanaan kurfeessan khandaq jechuun sanirraa fuudhame hallayyaa jechuu akkasi kurfeessan. Waraanni mushriktootaa yeroo dhufe wayta bakka sangaan fardoo isaaniitiin gulufaa wayta dhufanii gubbaa gahan gariin namaa fardumaa waliin achi gakkufeeyyu warri kun arganii irraa dhaabbatan. Maaluma waan araba keessa hin jirre waan takkaa hin argin araba keessatti Muhammad eessaan uffidee jedhan. Achirratti Yahudan agartee kaa ollaa nabii kennaa qubattu ni beeyti Salmaanul Faarisii gurbaa warra Faarisiitu isaan keessa jira ka islaame. Isa kanan mala kana baase malee aadaa kana arabni hin qabdu jedhan duuba. Akkas irra beekan. Guyyaa kanallee ni dhufe duuba Usaamaa binu Zayd nabii kenna agartee kaa gaafate akka nabiin isaa fayyamu duuba. Akka nabiin isaa hayyamu nabii kenna dhufee gaafate. Achirratti nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam isaa hayyame gaafa kana umriin isaa ganna 15 gahee jira jedhan. Guyyaa kanarraa lola seene Usaamaa binu Zayd. Alaabaa nabii kennaa jalatti loluu eegale duuba. Lolli sun garuu guddaa agartee walitti bu'iitiin hin argamne dulli kandaqii sun taarika isaattu guddaa malee miidhaan jidduutti hin argamne. Jechuun namni wallolee waraanni walit duudee wal fixe hin jiru. Ummanni agartee gama dhaabbataniitumaa warri mushrikaallee achitti dukkaana isaanii gad dhaabbatanii haga yoom Madiinaa tana keessa akkanatti obsanii taa'uu dandahan. Nyaataa dhugaatii alaa qabanii haajaan dirqama alatti isaan baafti. Nullee hin gallu akkanumatti enne isaan eeyinaa jedhanii waraanni mushrikaa taa'ee eege. Ji'a tokko guutu. Waraanni agartee muslimaallee kallattii keessatiin akkasuma marsanii akkasitti dhaabbatan halkanii guyyaa ka harabaafannaan hin jirre. Haala kanatti wal eegan. Yeroo kana agartee ka gaafas Khaalid fa'allee mushrikaa hin islaamoyne Abu Sufyaan akkasi Ikrimaa ilma Abbaa Jahali akkasi jagnootiin eegana agartee islaamummaa keessatti taarika gurguddaa qabdu tun cufti gaafsaniin islaamoyne hedduun isaanii jechu. Yeroo kana Ikrimaan ilma Abbaa Jahalii faa obsa dhabee Amri binu Abdi Widdi ka jedhan isa fa'aa waliin haga yoomi akkanatti teennee agartee yoomi akkanatti obsinee teenna jedhee dildila tokko fuudhanii tolfatanii ufuma bakka agartee hallayyaan sun walitti dhihaatuun gubbarra gadi kaayanii achirraan cabsanii itti seenan. Wayita isaan achiin seenan Khaalid fa'a walaa halaakaan seennu jedhee didee dhoorge. Biraa hafe Khaaliduu waliin hin seenne waraana hagoo tokkos seene. Kallattii saniin Aliyyi ilma Abbaa Xaalibii fa'a jira.
achuma agartee namtichi as bahee jennaan amri binu abdi widdi ka jedhan kun rajulun yu'addu bi1000 rajulin jedhan nama tokko ka nama kumaan lakkahamu jagna agartee arabni qabdu ka qureeshiin qabdu ka abdattu isa duuba as bahee jennaan waan jedhe duuba namni agartee nurraa du'e warra ibiddaati ka isinirraa du'e warra jannataati akkay jettaniiti agartee wali himtanii mee namni jannata barbaadu kanatti as bahu jedheen ummata sahaabati lallabee akkana jedhe mubaarazaa gaafate nama naa bahu jedhe jennaan namuuni callise ammallee agarteeti deebi'ee dubbate علي بن أبي طالب أنا بها جدين نبي كنا عليه الصلاة والسلام نبي كنا وان جدين يا علي إن أجرتوا أتيساكنا إن بيتوا أمر بن عبد ودي تبر جغني قريشيتي دندتي إسان بيتمي أتيسان مدال تيريد أورج نبي عليه الصلاة والسلام علي قافسان شباب جدين دوبت ديبس أما الليني للبي علي أفسود النبي أما اللي تسبه أنا ما قولي جدين يا نبي ربي sahaabaan kun wan maaf jallisan ka akka umarii fa achi keessa jira ka akka abu ubeydaa fa achi keessa jira ka akka sa'aadii fa achi keessa jira hisaaban qaban ajaja nabii kennaa eeggatan aliyyi immoo ajajan eeyin ufumaa agartee jechi isaa sun isa dallansiise yeroo kana nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam koofiyaa mataa isaa agartee koofiyaa lolaa jedhanii jira isa kana fuudhee mataa aliyyi gubbarra kaayee ka ufii ufirraa baase sayfii harka isaatiin itti hidhee rabbi kadhatee itti qaceelche harka isaa ol fuudhee yaa rabbi gaafa duula badrii keessatti ubeydaa ilma haarisii nurraa fudhatte ilma abbeeraa nabii kennati yaa rabbi gaafa agartee uhudii keessatti hamzaa nurraa fudhatte abbeeraa nabii kennati yaa rabbi guyyaa har'aa kana immoo shabaabdicha kana nurraan fudhatin jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam yeroo kana agartee ummanni muslimtoota aamin jalaa jedhan jeeshin nabiin hagana jedheeti agartee aliyyin itti qaceelche aliyyini dhaqee jennaan eenyu ati jedhee gaafate ana aliyyi binu abii xaalib jedheen jennaan waan jedheen anaaf abbaan kan kee jaalallee turree beeytaa jedheen kanaafuu agartee akkamitti siin haloluuf natti baatee jedheen ammallee ati agartee micaa xiqqashaadha akkamitti siin lolaa jedheen nama naan madaalu barbaadaa nama akka keetii daa'ima akka keetii kanaan lolu laatii fi uzzaan tiyyanan hayyamtuu jedhe waytii kana aliyyi waan jedheen dhagahi yaa amrii jedheen yoo laatii fi uzzaan tantee siin loluu siin hayyamnellee ana allahan kiyya siin loluu na hayyamaa jedheen yeroo aliyyi akkana jedhe keessatti dallanee farda isaatirraa utaale duuba fardarraa utaalee aadaa arabaa keessatti agartee namni jagnaa kun wayta dallane farda kottee cire farduma isaa jechuu achi eegasanii aliyyitti as bahe aliyyi waan jedheen walloluun duratti wanni an itti siyaamu karaa rabbii keessatti agartee ka awwaadhu rabbiin agartee isa malee rabbiin biraan jirre saniif awwaadhu nabii rabbiin ergate saniif awwaadhu jedhee kama shari'aatitti isa yaame dhagahuun dandahuu jedheen kana achirratti sayfii luqqifate aliyyi duuba dhahaa duraa keessatti namtichi agartee kaa jagnichi kun ni dhahe aliyyiin wayta dhahe agartee koofiyaan nabiin kennatti hidhe kun koofiyaa lolaati koofiyaa akka nu godhannu tan osoo hin taane koofiyaa lolaata maratan akka laayyotti sayfin hin seenne ta sibiilli hin seenne kana tolfatan isa kana dhaheeti qurxee koofiyaa kana qarri agartee sayfiidha mataa aliyyii dhaqqabe yeroo kana sahaaban cufti bakka jiranii agartee rifatanii harka isaanii agartee gara rabbii ol fuudhanii ija isaaniillee gara rabbii ol fuudhanii rabbi kadhatan taraa lammataa immootu aliyyi luka irraa mure achumatti eegasanii mormallee irraa mure warri kuwwan ka isaan waliin gadi dhufa warri akka ikrimaa faa jagnootiin asiyaate cufti achumaan agartee wayta aliyyi akkas godhu argan fiiganii baqatanii karama saniin agartee alatti dacha'an lolli agartee as bahamee lolami hagas calla lolli kun ka gamaa gamana agartee xiyya walit darbatanii san jiddutti namni guddaan hin dhumne nama xiqqaa dhume nama haga 7 ummata muslimaa irraa immootu nama waraanamee jira gaafa san mu'aaz binu jabal fa radiyallahu anhu rabbi sarraa haa jaalatu gurbaa gaafa inni du'e arshii rahmaan sochoote guyyaa san waraaname bakki inni waraanamillee harka kana keessa waraanameeti hiddi tokko asii cite dhiini dhaabbachuu didee waytima san rabbi kadhate
waan jedhe sa'aad rabbi isarraa haa jaalatu yaa rabbi yoo lola qureeshii wal lollu ka hambiftu taate amma booda lolli kun ka jiraatu taate na jireessi jedhe yoo immoo isaanii wal loluun keenna daangan har'a ka ta'u taate shahidummaa naa kenni jedhe na fudhu jedheen gara keetitti ammallee warra banii qureyza'a yahudaa banii qureyzaa gaafsan ahadii itti diide waan warri ta'e nagarsiiftu malee nan ajjeesin jedheen rabbii isaatiin hagana jedheetii sa'aad achi agartee sa'aadiin baatanii garaan galanii warri qureeshii baqatee ka'ee agartee kaa galee eega ji'a tokko gahanii booda ummata yahudaa banii qureyzaadhaa tana isiinuu nama hagoodha waraanni sun kutee jennaan waraanni muslimaa isitti gara gale isiin durillee madiinama keessa qubatti ahadii diide mootu waraana qureeshii kana gargaarte achii nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam fatwaa waan warra irratti dalaganii sa'aadii kanatti kenne isaanin keessatti ati murteessi jedhee waan warra kanatti dalayne dhufanii marsanii qabanii harka kennanii isaan jennaan dhiirran isaanii wali hidhanii fuudhanii manatti naqanii nu dhiisaa jedhanii yahudaa warwaatte warri ansaarallee ka achi keessa jiru gariin agartee ka gosa waliin lallabatanii warri dur waliin jiran yaa nabi muhammadin fixiniitii dhiisii jedhaniin akkuma tanaan dura agartee dhiiftetti jedhanii yahudaa asiin duraa takka nabiin keenya agartee fixuu muratee jennaan warrummaan ansaaraa kun dhufanii kadhatan achi nabiin ajjeechaa irraa dhiisee biyyaa yaase hayaa'anii ayyee eega ajjeechaa dhiisinaan jettan hayaa'anii jedhe akkasi gadhiiftee yaate madiinaa tanallee akka akkai godhan fedhe warri gariin jennaan murtii waa'ee kanaan sa'aadi kennaa jedhe nabiin sa'aadi murteessi jedhanii sa'aadi dhufee jennaan waan jedhe ummata akkatti walitti qabamee taa'u ka nabiilleen agartee gamanaan jiru kanamuu akkanatti taa'u ummata achi taa'un waan jedheen murtii natti kennuu kana jaalattanii jedhe jedhaniin harkuma akkana godha namni gamana jirullee murtii natti kenname kana jaalatee jedhe nabii rabbiiti jedheen nabiilleen alayhi salaatu wassalaam duuba wanni an isaan keessatti murteessu dhiira isaanii ta agartee ka qaama saalaa gubbatti rifeensi marge tanuun loluu dandeette cufti isii haa qorra'amtuu jedhe dubartiif ijoolleen isaanii haa booji'amtuu jedhe diinaggeen isaanii haa qoodamtuu jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam waan rabbiin samii torban gubbaa murteesse murteessite yaa sa'aad jedheen achitti yahudaa takka takkaan gayyaasanii hallayyaa qotanii akkasitti agartee morma irraa ciran gaafasan wanni hagarraa yahudaan agartee gadoo dubbattuuf tokko taarika kana beeyti waan isaan dalagantu irra guddaa immoo gaafas agartee warri qureeshii gubbaan dhufee marsee jennaan gama jalaatti namni nama ol marse isi immootuu immijjooyne fi rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa oolche haala kanaan yahudaa gaafsan nabiin kenna akkasitti hukmii san sa'aadi kenne sa'aadiin sun eegasi hukmii san kenne isaan ajjeefnan achi deebinaan ni du'e inni nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam malaa'ikaan agartee samirraa gadduuddee jibriil illee agartee dhufee eenyuma sahaabaa keetirraa namni har'a du'e ka sahaaban agartee malaa'ikaan takkaa samirraan bu'in buute jedheen ka arshiin rahmaan sochooteef kun eenyu jedheen duuba achumaa nabiin alayhi salaatu wassalaam dhibamuu isaanii beekaa qaraa masjiida keessa kaa'een nabiin akkanarraan fagaanne jedhee achitti itti deemee gaafata dhiigni isaa kun agartee dhoohee achii du'e osoo malaa'ikaan janaaza isaanu jalaan dhiina dafaa jedhee sahaabaa isaa guuratee itti fiige nabiin sa'aad jechuun darajaa agartee ansaara keessatti darajaa abbaan bakrii itti jirutti jiraa'edha nama akkasiiti inni kun gaafa kana shahiide duuba wanni seenaa kana keessa baanee fi seenaa usaamattu duula kanaan nu dhufee gaafni usaamaadhaaf nabiin kenna hayyame duula kan daqii kana dulli kan daq seenaan isaa dheeraadha irraa gabaabbannu malee seenaa hedduu qaba eegasanii duula kanarraa baanan duula huneyni ka gaafa agartee kaafatii makkaa dhaqanii cabsanii makkaa qabatanii achirraa itti deeman duula sanillee nabii kenna waliin duule usaamaa binu zayd duulli huneyni duula beekamaa rabbiin quraana keessatti illee dubbate sanii gaafa achi dhaqan sahaaban hedduminni isaanii takka hagas ga'een beeku warri makkaallee irraa agartee ka durin islaamayn illee islaamahee walii yaa'e xiqqoo ufitti irkatan duraan rabbitti irkatanii har'a irraanfataniiti har'a guddanne baay'anneeti eenyu nu dura dhaabbata wanni jedhu xiqqoo sahaabaa keessatti argame hagasiif rabbi isaan imtihaane wayta deemanii laga huneyni gadi bu'an hogganaan warra agartee ka
Saqiifi ka agartee duula kana eegale Maalik bin Awfi jedhaniin nama waraana beeku agartee warra isaanii kurfeessee laga keessa qabsiisee sahaban dhufu jiranii dhageennan bakka qabsiisee eege guyyaan Khaalid dhahame guyyaa sani duuba guyyaan Khaalid miidhame hatta naga darajaa du'aa ga'e rabbitu hambise malee guyyaa kana nabiin kenna Khaalidii fi waraana haga tokko kennee dura erge waraanni Khaalidii akkuma gadi duuden achumatti bakka xiyyi roobuun arganii kama xiyyi callaan agartee itti duudu callaa argan Khaalid illee waraanamee lafa dha'ee gaggabee guutuu bakka inni jiruu dhabanii ganaa barbaachan argan nabiin kennallee eega laga san bu'ee sahaabaa cufa bakka agartee kaa xiyyi itti roobu wallaalanii xiyya itti roobsite sahaaban ol kaatee baqatte ol ka'anii dheessan namni gaafa san biratti hafe Usaama bin Zaydi kana wani seenaa isaa asitti kaasaniif tokko kana abbeeraa nabii kennaa Abbaasii fi ilma abbeeraa nabii kennaa Abu Sufyaanii fi Usaama bin Zaydi kana bira hafee jedhan namni haguun tokkollee ka biratti hafe ni jira waliin achii nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam lallabee warri gaafa agartee baallama nagootanii du'arratti warra sanitti naa lallabi jedheen agartee Abbaasin gaafa agartee fatii makkaatiif deeman ummanni hedduun warri agartee nabii kenna waliin jiru gaafsan nama 1,400 riwaayaa biraa keessatti 1,500 warri sun baallama seenan nabii kenna si waliin duuna jedhanii du'arratti baallama seenan warra sanitti naa lallabi jedheen Abbaasin kun nama sagalee guddoo qabu abbeeraan nabii kennaa kun in lallabe jara callattuu lallabeen dhiifne ummata muhaajiraa kophaa itti lallabee ummata ansaaraa kophaa itti lallabee warra gaafas ahdii seene kophaa itti lallabee ansaarallee ummata Awsii fi ummata Khazrajii gosa gosaan itti lallabee jennaan sahaabaan wayitti masan agartee nabii kenna akkana jedha jennaan agartee bakka jiranii akka isaan ilmoo ufiititti deebi'utti waatii ufiititti deebi'utti ufirra garagalte sahaabaan wayita aydachaana jedhan ummanni asii achi baqatu wal keessa hedduu gaalaa fi fardaa fi ummata akkana fi kana keessa uf duuba deebi'uu dadhaban gaala isaaniitiin farda isaanii ufirra garagalfanna yoo jedhan ufirra garagalfatuu dadhaban achumatti agartee kaa irraa utaalanii sayfii isaanii callaa qabatanii luka isaaniitiin laga sanitti itti duudanii nabii kenna marsan nabiin immootu kophaa isaa agartee fuulduratti gulufee gaangee yaabbate abbeeran isaa kunii fi Abu Sufyaan kun agartee lugaama qabee harkisaa kun faanoo qabee harkisaa akka inni duratti hin gulufne nabiin immoo ana nabiyyullaa kadhib ana ibnu Abdul Muttalib jechaa duratti fiiga nabiin alayhi salaatu wassalaam nabiin kenna jagnallee lola keessatti akkasitti agartee kaa nabiin osoo qaban sahaaban dhuftee lola haalawatti eegalanii jarri kun illee sayfiin gabbahee bakka xiyyaati yeroo kana agartee kaa sahaaban bakka isaan jiran arganii jennaan lolli waliin banamee lolli suniin agartee cabsanii baqattee guututti baqatanii jecha deemanii jogola isaaniitti dacha'an nama hedduu irraa fixxe sahaaban gaafasan akka sanitti booda qissaan keessi dheeraadha ka duula Hunayn illee yeroo dheeraaf nabiin kenna achi ture gaafsanillee Salmaanul Faarisiin waan addaa dalage duuba yeroo isaan jogola seenanii jogolli kun agartee kaa guddaadha dalawa guddaadhaan jogola jedhanii kan namni seenuu hin dandeenye akkanaa kana ijaarata warri durii kun warri Faarisiitiif karuumii kun akkana ijaarata ulaa takkattii callaa qaba garri itti seenaniin hin jiru ka akkanaa kanatti yeroo isaan baqatan kana keessatti waan godhe inni kaa warra tooftaa beeku dabbaabaata jedhanii karraa agartee kaa fuudhanii boombaa fi waan adda addaa waan wannaa didilbii masaaraa didilbii walitti hin darban kana gaasa mukarraa tolfama mukarraa tolchee isa kana muka kana afaan dhagaa dilbii kana nama hedduun fuudhanii afaan kaayanii isa kana asii agartee akkana godhanii gadi dhiisan yoo isa kana gadi dhiisan inni kun dhaqee humni mukaa kun agartee ka akkana darbee dhufee wayittii agartee itti qaceele dallaya guddaa kana ni diiga yoo keessa bu'ellee nama inni itti qaceele waraana walitti qabamee agartee taa'u fa'a yoo argate daaraa godha kallattii hulaatittillee yoo qaceelchan akkasii fixa haala kana dalage duuba agartee Khaalid gaafa duula Yamaamaadhaa wayittii waraanni achi duude Salmaan yaadatee agartee baay'ee qalbii cabe so har'a Salmaan nu keessa jiraate waan akka gaafas nu dalage silaa har'a warri kun agartee keessa seenee yeroo hagana nutti hin fudhatu je
waraanni gizee hedduu achitti nama jalaa dheesseti namni ala kanatti miidhama garatti seenaniin hin qaban gaafas illee namni dubbii san dalage Salmaani rabbi isarraa haa jaalatu alaa kulli haaliin cabsaniitti ganda sanillee qabatanii Usaaman gaafa kanallee jala jira eegasanii gaafa nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam ruumitti waraana ergu isaa amata 18 caalin hogganaa waraanaa isa godhee waraana san keessa ka abbaan Bakrii jiru ka Umar jiru ka Abu Ubeydan jiru ka Sa'aadii ilma abbaa Waqaasii jiru jagnootiin agartee kaasilaa beekamtuu taate lolarratti isa kana agartee mataa godheeti nabiin kenna agartee ruumitti erge kanaaf jecha Umar waan jedhu yeroo isa argu mara yaa amiira kenna akkam jedhee isa dubbisa maaliif akkana jetta jedhanii gaafatan Umariin bar osoo anaaf abbaan Bakrii keessa jirru nabiin kenna nurratti amiira godhee jedhe gaafa agartee ruumitti nu ergu kanaafuu inni amiira kennaa jedha akkas jedha jedhan Umar agartee haga umriin isaa jiru guutuu akkasi malee isa yaamu jedhan akkasitti Usaaman gaafas nabiin kenna dhibamee saabaa dhibee nabii kennatiif agartee ruumiin osoo hin deemin hafee eega nabiin du'ee booda abbaan Bakrii isa erge haala saniin dhaqee biyyattii ruumii cabsee ganda Filisxeemii kana daangaa isaanii kana warra Suuriyaa wannaa kanniin guutuu qabate boojuu akka gaafas Usaamaa binu Zaydi booji'e kaafirarraa hin booji'amnee jedhan achi booda hin argamne jedhaniti gaafa san wanni ummanni waliin fakkeeffatu gaafa san agartee ummanni dubbatu waraana keessatti dubbiisani duba boojurraa baay'ee ummata muslimtootaa duroomse jechuu Usaamaa binu Zaydi yoo jedhan akkana fakkaataa duuba seenan isaa rabbi isarraa haa jaalatuuti Usaamaa binu Zaydi nama agartanii nabiin kenna akka malee jaalatu akkuma dubbanne nama ammallee akkuma kaleessaa garii agartee waa'ee abbaa isaa osoo dubbannu waa'ee isaallee keessa babbahaa turre shafa'aa yeroo agartanii manguddummaa nabii kennatti nama ergatuu barbaadan nama ergatan tokko nama bifa kanaan beekamu jechuu akkana fakkaataa inshaallah gabaabbinaan seenaan Usaamaadha asitti nu hobba'a haga inshaallahu ta'ala seenaa nama birootii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu مع السلام إلى اللقاء